Seenaa Joon Haas kutaa lammaffaa. Mana hidhaa sana keessattis dhukkuba jabaadhaan qabame. Achi keessatti jiidha dukkuu fi qilleensa gadhee mana hidhaa keessaa irraan kan ka'e dhukkubni dhagna gubaan isa qabee qarqara du'aa ga'ee ture. Dhumarratti Joonaas mana maree duratti ni dhiyeeffame. Fuuncaadhaanis hidhamuudhaan mootii dura dhaabachiifame. Yeroo kana Joonaas gurguddoonni waldaa fi gaggeessonni biyyaa bakka jiranitti malaammaltummaa goodaa haga gararaatti jiru sagalee ulfaataaf amanamummaadhaan ni balaaleffate. Yeroo inni doktiriinii isaa akka ganuuf yookiis du'a akka filatuuf gaafatametti inni hiree amantiif du'a ni filate. Ayyaanni Waaqayyoo isa ni jiraachise. Torbanoota baay'eef osoo murtoon dhumaa irratti hin darbin gidiraa argaa turetti nagaan Waaqaa lubbuu isaa guute. Ammas yeroo isa xumuraaf Joonaas walga'ii mana maree fuulduratti ni dhiyeeffame. Walgeetiin kunis walgeetii guddaa calaqqisaa fi ajaa'ibaa ture. Mootonni fi ilmaan mootota biyyaa, luboonni, phaaphaasonni fi namoonni lakkoofsa hin qabne achitti wal ga'anii tumsa gaafa sanaa ilaaluudhaaf dhiyaatan. Joonaas murtee isaa isa dhumaa akka himuuf ni gaafate. Yeroo kanaa Joonaas ija mootii keessa ilaaluudhaan ammallee amantii isaa akka hin ganne ni dubbate. Joonaas dubbii kana gaafa dubbatu fuulli mootii waan dhiiga uffate fakkaate. Murteen inni dhumaa ni himame. Warri phaaphaasotaas hidhamaa kanatti uffata akka seera lubaatti ni uwwisan. Gaafa kanaa Joonaas uffaticha harkaan qabuun dubbii akkana jedhu dubbate. Gooftaan keenya Yesus Kiristoos yeroo Herood gara Philaaxoos akka deemu ajajee dirriba uffataa akka arrabsuutti uffate. Ammas amantii isaa akka ganuu doorsee jabaa gaafa gaafatamu deebii akkas jedhu deebise. Fuula maaliitan yeroo sana gara Waaqaa ol ilaalaa? Akkamittiin saba warra ani wangeela isa qulqulluu itti lallabe ilaaluu danda'a? Ta'uu jechuun deebise. Achumaanis uffanni lubummaa tokko tokkoon irraa fuudhame. Dhuma irratti mataa isaa irraa koofiyaa yookiis waan akka piraamidaa waraqaa irraa hojjetame irra ka'an. Koofiyaa kana irratti kan nama sodaachisan bifti seexanotaa kan itti dibame akkasumas barreeffama guddaa fagootti mul'atu hangafa barsiisa sobaa jedhani barreessa. Yeroo kana Joonaas hunda caalaatti gammachuudhaan ni jedhe. Ani gammachuu guddaadhaan gonfoo salphinaa kanaa siif jedhee nan keewwadha. Oo yaa Yesus ati anaaf jettee gonfoo qoraattii kaawwatte. Yeroo inni uwwifamee luboonni akkana jedhan. Amma lubbuu kee seexanotaaf laanna. Joonaas immoo ija isaa gara Waaqaatti ol kaafatee akkana jedhe. Lubbuu koo harka keettan kennadha. Yaa Gooftaa Yesus ati waan ana fayyisteef. Jedhee Waaqayyoon kadhate. Inni amma harka warra mootota biyya lafaatti dabarfamee kennameera. Kanaafuu bakka tarkaanfiin ajjechaa itti raawwatamutti ni geeffame. Namoonni ammana hin jedhamne loltuun dhibbi baay'een meeshaa isaanii waliin isa duukaa ni bu'an. Ergaa inni muka qophaa'eefetti hidhame hundinis qophaa'ee ibidda isatti qabsiisuuf jedhani. Inni du'uuf jedhus ni gaafatame. Si'a tokko yoo dogoggora isaa himate akka ofii isaa oolchuuf. Joonaas yeroo kana akkana jechuudhaan deebise. Balleessaa maalidha kan ani dhiisu? Ani waanan balleessu tokko hin beeku. Waaqayyo nan waama akka ragaa ba'uuf. Akka waanan barreessee fi lallabe hundinuu ilaalcha lubbuu fayyisuutiin cubbuu fi badiisa irra. Kanaafuu gammachuu guddaatiin nan jabeessee dhiiga kootiin dhugaa nan ba'a isa ani barreessee fi lallabe.
yeroo naannoo isaatti ibiddi qabsiifamee inni faarfachuu eegale. Yesuus ilma Daawit namaarii kan jedhu faarfannaa isaa ture. Isas amma sagaleen isaa bara baraan callisuutti faarfachuu itti fufe. Yommuu qaamni isaa guutummaatti gubatee dhumatee daaraan isaa fi biyyoon isaa galaanatti gadi darbatan. Guyyaan kun adoolessa 6 bara 1415 ture akka lakkoobsa faranjootaatti. Daaraan gaafa sanaa galaanatti darbatamee addunyaa irratti biqiluudhaan biyyoota hundumaa wal ga'ee jira. Wangeelli gaafa sana Joonaas lubbuu isaa itti dhabee isa arra nurkatti halluu isaa jijjiirrateedha. Osoo Joonaasii fi kanneen akka isaatii ka'anii dhugaa kanaaf dhugoota irraa arganii maal dubbatu kan jedhu gaaffii kan biraadha. Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 33 amma 33tti Phaawulos akkana jedhee dubbata. Isaan keessaa kaan amantiidhaan mootummoota mo'anii, kaan waan qajeelaa hojiirra oolchanii abdii argatanii, kaanis afaan leencotaa cufaniiru, kaanis ibidda hollatu dhaamsanii qara billaa jalaa ba'anii dadhabbii keessaa jabina argatanii lolatti jaboo ta'anii, loltuu warra ormaas baqachiisaniiru. Dubartoonni namoota isaanii warra dura du'an du'aa kaafamaniif deebisanii fudhataniiru. Warri kaanis jireenya isa wayyuuf du'aa akka kaaniif gadhiifamuu didanii harka warra isaan dhiphisanitti dhiphatanii du'an. Warri kaan ga'uudhaaf ta'an irreebaman, funyoo sibiilaatiin iyyuu hidhamanii manidhaatti galfaman, dhagaadhaan irrukutaman, iddoo lamatti in baqaqfaman, billaadhaan in ajjeefaman, gogaa hoolotaa yookiis re'ootaa uffatanii asiif achiin deddeebifaman, waan isaan barbaachisu in dhaban, in rakkatan, in miidhaman. Biyyi lafaa warra akkasiif kan hin malle ture. Amma garuu isaan biyya lafaa kanaaf kan hin malleetti lakkaa'amanii lafa duwwaa fi tulloota irra hin jooran, holqaa fi boolla lafaa keessas in jiraatanii jedhu.